Manabo ifuma harkaan jina na makiinaa ofuana raddooraan irra ciisu. Ana tsadaas fataa jeedee mujjurfaan of laaluu eegalee hin jeen. Way filmiidha kan hin galmaaf galgalee ibsa shaalaalaa waluu giseen ciisu. Maala soitan. Egaa manama keessaa beeramca manama miti. Amma waa'ee manama dhiisaa. Haay manama hin agarree. Manama maaf argite? Dubbiin hin galuufi bara warra komentii kanaallee. Yommuu seenaa. Wayyee. Gorsa maalii qabdamee shamarran Oromoo xashan baxash taate tanaaf? Hin jiranii maanu jala amma shamarran. Siingilii ni jirti hunoo as jalatti guutanii jirani. Haa eerumanu kaa yoo eeruma barbaadan. Yoo eerumiin haa eerumanu akkam jettaati. Waa'ee heeruma irratti osoo hin ta'in waa'ee hin heerumin aboo maal gootanii heerumtan? Maal godhanii heeruman jettee? Hin dhaga'inaa isin dubartii yoo eerumte jette ofii bar. Tokkuma eerumte hin eeruminaa itti kanan dhaga'inaa haa'e. Kanan dhaga'inaa eeruma. Waan haatiif abbaan keessanii firiyoonni keessan argan arguu qabdan eeruma. Haa'e. Maana mirraa isin dhowwasa? Toopika sii fidu waan raasoynu yoo wallaltee waan takka raasoynu? Fakkeenyaaf amma jaratti yuutuuba daleetu san argite jaratti dhiira tokko irratti nama lamaan walalansan. Ayyee. Ati akka yaada keetitti amma dubartiin takka dhiiraaf jettee dubartii takka walaluu qabdeettee ni yaadda? Yaadu. Sirrii miti. Dubartiin takka dhiira tokkoof geessuudha. Akkasuma tiree maakee. Yaa anamma akka yaada keeyyatti jechuun osoo addunyaan tun baqeete dhiiraaf jee dubartii waliin lolan. Bakka. Maaliif jee egaa? Maayyee sababni maali? Sababni tokko dubartiin fakkeenyaaf dhiirri sun waan sirraa jijjiire hin jiru si galee jireenya keetitti. Maayyee. Wanta sirraa jijjiire hin jiru fakkeenyaaf isa waliin yoo jiraatte gammachuu argachuu dandeessa malee takkiin biyya takka sii bitee hin jiru. Takkiin waan tokko sii godhee hin jiru si galee. Maayyee. Nama tokkoof jettee hawwalaltu akka qaba. Garuu dhiira tokko sirratti nama biraa jaalateef akkamiin irra jaalattii isiin osoo naan jaarsa kiyya maanarraa fudhattii naam jettee dubartii waliin dhahaa fudhattee maal jechuun tokkoffaa kabajaa kan kee gabbuusuu ta'a. Lammaffaa of tuffachiisuu ta'a. Sadaffaa gatii kan kee wallaaluu ta'a jeetii yaadaan. Dhugaa. Dubartiin tokko immoo jaalallee namaa takkiin jaarsa namaa fudhachuun akka waan bakka addunyaa takna fudhattee itti yaadde jechuudha. Irraafii namaa fudhachuun nama gammachiisu bar. Amma keessaafuu Duubaay keessatti jaarsa namaa kana qaalimaa namaa kana fudhatanii gaafa qaalimaa namaa fi jaarsa namaa fudhatan bakka waan jaalatamneef waan qaalii taanee isii dhiisee na bira dhufeetta. Tirraafii waan taateef si bira dhufe malee tirraafii hambaa namaa fudhachuun nama gammachiisu. Baatii vaayirasii walitti qabatte malee jiraa walitti hin qabanne jiraa fayyaa qabu qabachuu qabdi jechuudha. Waan namaa jalaa baastanii akka waan gaarii qabatanitti jechuudha baandiraa ol saqaltan. Kun sirrii miti ilaalcha akkanaa kana dubartoonni Oromoo dhiisuu qaban. Jijjiiraa. Yaa. Change. Amma osoo asliis jalaa fudhatanoo. Ani yoo asliin irraa fudhatan asliidhumatti aara malee fakkeenyaaf dubartiitti aaruun utuu inni hin deemne isiinuu hin dhuftuu jechuudha. Of course jetti ijoolleen as jala deemtee dhugaa jettee dhugaan kun bakka amma kumtaala gootte laali akkuma ati amma fakkeenyaaf wanti boo'ichaan yookaan loliisaan jijjiiramu hin jiru. Utuu walii gallee waliin jiraachuu hin dandeenye turre. Erga walii galuu dadhabne ammoo bakka anis carraa isaa barbaaddatu isiinis carraa isaa barbaaddattu. Anis carraa koon barbaadadhaa fakkeenyaaf yoo anallee ta'e. Boo'uun hin barbaachisu garuu bakki si boosisu wanta tokko jira kan si boosisuu danda'u gatiiti kaffaltee yerootitti gubdee maal keessa dabarfattee bakka kana akka geessa gizee of laaltu
santu si aarsa si galee. Garuu an akkamitti yaadani beektaa? Takkiin jaalallee kan kee, takkiin abbaa manaa kan kee dubartiin takka dhuftee gaafa sirraa fudhattee gaafa deemtu jechuu anqa yerootiif hin miidhamta malee san booda garuu meeshaa sin fayyadne mana keessaa akka fudhattee deemtetti yaaduun sirra jiraata. Because nama ta'e nama tokko kan namni fudhatu yoo ta'e meeshaadha kan namni meeshuma fudhatan namni gaa mana keessaa meeshaa sin fayyadne fa'aa akkas jalaa fudhatanitti yaaduu qabda si galee. So malee gabbaatanii na jalaa fudhatan na jalaa deeme hin jeena waan sin fayyadne haa fudhatan. Si galee bakka rakkoon hin jiru jechuudha akkasiin laaluu qabdan. Amma wanta kanaatutu uummata keenya keessatti rakkisaa ta'e si galee. Bakka yuutuubii kan keerratti ganama yaada kana wal gaafannee itti gaafiif deebii goonaan. Sinii ta'e uummata babal'ifnee jechuudha itti yaadnee. Dubartoonni akkasitti yaaduu qabdan malee gabbaatanii mata duree dubartii waliin wallaluu qabdan. Wallahi successful ta'uu qabdanii no guys. Bakka jechuun confidence qabaachuu qabdan. Gaafa deeme nama sin fayyadneetu deeme waan ta'eef ati jechuun nama sin fayyadneetu deeme bakka akkasitti sammuu keessatti ofitti himuu qabda malee dammoo maal si nama achi dhaqu nama yaara galshan akkas ta'uu qabda malee asii dubartii waliin dhiiraayitee dubartii waliin waltumuu wallaluun maaltu bafide yaaboo. Nama waltumuu jira warra. Dirsii dhala nagaruu yaa maakii keenya akkas miti qo'ime akkas miti qo'e wanta tokko jira si galee yaani haa bultu bakka dhiisi yuutuubii irraan isinii haa deebisnu wal karaakkarree bakki itti aartuun jira bar. Namaatu waltumee bar. Kaasaanuma jechuun yaani. Hinjiraame waan si aarsu wayii jiraan. Irraa fudhatanii haa fudhatamuu yoo ta'e fudhadhaa. Haa fudhatamuu yoo ta'e na galaagaltan. Bakka irratti wal karakkarree dhufnaan aniif maakiin gara yuutuubii maakitiin isinii haa dhufnu akkam jettan. Yaa bar waltuma hin agarree saati har'a bar waan arkeef hin agarree. Waltuma hin agarree baran. Meerii santu arke meeriin hin jirtu as jedha meeriin tarteeman. Wayaan hin agarree bar. Uumaan agarree. Maakush munaan lakkoomsa tokko barreessa jiru seenuu feetee na fakkaate. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dumaashota? Jirra wallahi alhamdulillah. Fayyaadha. Fayya. Nagaa baga jiraatti. Baga jiraatti kallee. Nagaa uumame akka biraa akkami? Nagaa akkuma haasa'u jirra. Geeffachuutti hin jiraa bara. Waan hirriba si dide dukkana si biraarra. Hirribni na dideetini. Akkasumatti qishoomsiin haasoo maal irraa haasoo inni tooppika fudhanneetuma haasoo jira. Haati seenaa uutirra kaattee jirti hin dhageessu. Seenaa. Maashaallah kalee gargaarsi galma isinii gaheme. Kaleessa akka ajaa'ibaa. Maashaallah wallahi. Jaalala namaa rabbi namaaf haa kennu wallahi maa keetish. Dhugaadha wallahi amiin amiin. Namni jaalatu ja'an beeyta rabbi illee akkasii jaalata. Sii galee. Dhugaa. Ati xiqqoo tana ati namni gurguddaan meeqa si dura jiru akkasii rabbiin jaalala namaa sii kennu bar ajaa'iba. Keessa keetu qulqulluudha. Dhugaadha. Yaa wallahi. Maashaallah wallahi. Akkami keeroon maal fakkaatti? Homaan jettu kunuunuma jirra.
qabbanarra Qabbana wallaahi antilas qabbana nama dhaga'u miti xiqqoo maa qabbana. maaliif hin dhageessuu mi qabban Ansaa namni oowwa deemu uffata guddaan uffata isaa namni qabbanaa uffata laafaan kisuma takka na qabbanaa malee akkasitti hidhasii miti. namni ispoortenyaa kun akkasii bar qabban toomaatiif fakkaatu. Na dhukkuba gisee namni taa'ee na biraa hollatu waan buseen isaan qabee dhukkubsataa jiran na fakkaata iddaanuu qabbanaa akkana isaan godhan intilas hin dhaga'u xiqquma malee gisee takka gisee uffata haphii uffadhee faa deddeemaa oollee na qabbanaa. Ibsi shaayyoon qaba isa geema? Maarchi jeesa akkas na fakkaate guyyaa 15. Soomana keessa taa'ame? Biyyumarraa taphata? Beene dhugaa rabbii waan biyyatti taphatu natti hin fakkaatu. Kan neetwoorkiin dila siin jiru biyya. Akka qajeelatti fudhata hayyee toobbii ta'uu ta'a. Inshallah. Yeah. Toobbii ta'uu ta'a. Inshallah. Inshallah. Sima dubbisee bar wannoo Facebook keeyyaatti si godheetiin naa deebisuu didde. Nagarra dhugaa rabbi. Yaa wannoo adda godhi. Tole ayyee munu. Yaa. Ishi tole. Ani kaagaa wannoo bituu hin danda'u wannoo hin jedhu keessaan si dubbisa gaafas kaagee marratti si godha giftaraatiimi. Tole ayyee lubbu. Yaa. Lubbu jedhii si baqatee nallee taatee baga dumaashii teennas taatee duraanuu akkanumattuu si jaalanna. Galatoomii. Daranuu ammas bakka guddaa sii qabna. Thank you so much. Bakka guddaa sii qabna. Bakka guddaa sii qabna. Nunis qabbanti nu fixxe baradoo bu'a. Baradoo jira. Qufaa tokko magaalaa keessa jira vaayirasa tokko. Vaayirasa ajaa'ibaa. Eessa jirta sa? Ani Ameerikaan jira barmaaf. Dumaash. Tole. Ati mootu sadii hoota nasitti ergadee bar. Maal anna inni meentalti tun jeetiin. Amma dheengatte poolisii deebisee barsoorii sin galcha kana booda. Sawa qabaaniin je bakka afuraatti dhiisii wallee nu namni iyyuu gisee nama itti heddummaate naman arguuti. Jeetiin. Dhugaadha. Gaafa manni wannoo siraa godhan san barbana eenyuti isa seeneetiin bar. Gaafas wal barannee hayyee munaati namni waliin jenneeti si biraa deeme ani waanuma na beektu namni kun bar nama irraanfataan sa'a. TikTokii namni hedduu saniif dhiifama. Wayin talti teenatummaan annaa inni jeetiin wala guyyaa sanboota bakka asi dhageeffadhee si gadheeffadhee biraa si jalaa deeme. Kabiraan agaami? Dhagaa wallaahi ani dambar Kolaraadoo biyya jedhamtuun jira. Okay, hayyee lubbuutiya. Yaa jiraadhu hajaa keessa niifaa taasisuu. Amiin amiin. Isinirra haa qabu. Waan hundi rabbiin bari isin du'aa sheekotaa qabdanii sii galee du'aa namni qabu waan takka hin ta'u waan naan muraada rabbi isin haa guutu. Amiin. Akkasitti baga maraafuu waan hunda baga diina kee ashannafte nama cossu baga ashannafte ani keessaan haasofnamee viidiyatti naasoyno. Hayyee galatoomii. Yaa akkasii maashiitii nagayaan naa bule. Irriba keessa barbaadiitiif irraa dhufe. Tole. Hayyee dumaash. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يس وعليكم السلام ورحمة الله. أكم بلدي؟ يقول كندا. يقول كندا. إيه. سلافري سندياس فورما بلتني. كان مالك أول كتير.